Dubbiin Mangistuu fi Hayilamaariyaam kun gaarii miti jechuun kan dubbatan obbo Yahyaa Bashiir muumichi duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleny kan muumicha haaraa Dr. Abiy Ahmad waliin hariiroo gaarii qabaachuun beekamu kun Mangistuu waliin mul'achuun Dr. Abiy dhimmicha waan deeggaru fakkeessuun marsariitii hawaasaa irratti mul'ataa jira. Kun ammoo maatii warra Mangistuun dhiiga jigsaa ba'e hunda dheekkamsa, keessumattuu warri Eertiraa suuraa kanatti rifataniiru. Mangistuun yakka hiriyaa hin qabne Eertiraanota irratti raawwataa bahe yoomiyyuu hin dagatamu kan jedhe namni kun waggoota hanga tokko dura Eertiraan humna wayii ergitee Zimbaabuweetti ajjeesuuf yaalii gochuun isaanii hin dagatamu. Dr. Abiyyiin Mangistuu nagaan biyyatti deebisuu barbaada taanaan hariiroon Eertiraa waliin qabu irratti gufuu guddaa uuma. Eertiraa keessatti maatiin dargiin nama irraa hin ajjeesin hin jiru. Gama biraatiin ammoo aktiivistoonni Tigraay suuraa kana yeroo argan irraa qabanii gammadaniiru. Gammachuun jaraa jaalala Mangistuuf qabanii fi miti. Dr. Abiy Mangistuu biyyatti deebisa jedhee maanoo nuuf tuqa jedhaniiti mirqaananii, keessumattuu Eertiraa fi mootummaan Abiy Ahmad walitti buusa jedhanii eeguu. Tigraayota cinatti dhiibanii Eertiraa waliin araaramuun araaricha hin milkeessu jedhanii dhaaddachaa waan jiraniif mootummaan Eertiraa mootummaa Dr. Abiy waliin dhimma mangee irratti mufannoo horatee fuula isaa gara keenyatti deeffata jedhanii eegaa jiru. Akka Eertiraan dhimma Mangistuu irratti obsa hin qabne tolchanii beeku waan ta'eef gama keenyaanis yoo deebine Mangistuun ilmaan Oromoo kumaatamoota hedduu ficcisiiseera waan ta'eef diina guddaadha Oromoo. Kanaafuu qoosaa Mangistuu kana taphachuun faayidaa isaarra balaa isaatu guddaadha jechuun dubbate.